Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanaatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan. Maatiiwwan Waaqayyoo hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa akka isaatti bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa afaan moolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenya hundumaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenya jireenyaa fi hojii gaarii kiristaanummaa kan jedhuun boqonnaa lammaffaa hundeewwan hojii gaarii kiristaanummaa kan jedhuun keeyyataa qajeeltotaa kan jedhu amma ammaatti qabxiiwwan 6 barannee akka jirru ni yaadattu. Qabxiiwwan 5 barannee guyyaa har'aa 6ffaarraatii kan eegaluudhaaf kan jirru wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 3 irraa ka'ee amma 3tti kan jiru yeroowwan darban guyyaa 2 laalleerra. Guyyaa har'aatiin immoo boqonnaa 5 lakkoofsa 8 lakkoofsa 9 lakkoofsa 10 fi 11ffaarratti kanneen argaman tartiibaan kan ilaalludha kan ta'u. Waaqayyo Abbaan keenya nu gidduutti argamee nu barsiisuun fedhaa feyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan kan jeeffaan laphee qajeeltonni eebbifamtootadha. Waaqayyoon ni argu waan ta'eedhaaf jechuudhaan gooftaan keenya kan dubbatedha. Laphee qajeeltota kanneen laphee qajeelaa qaban jedhee kitaabni qulqulluun gaafa dubbatu qabxiiwwan 2 karaa 2 hiikuu ni dandeenya. Kan jalqabaan lapheen isaanii ganumsarraa bilisa kan ta'e jechuudha. Lapheen isaanii ganumsarraa bilisa kan ta'e ganumsi egaa jalqabaa amantaa keenyaaf hundee kan ta'edha. Ganumsi namni laphee isaa keessatti ganumsi akka qoraatti gaafa isheen biqiltu callisee kan dhiisu yoo ta'e kun maal ta'a deemti guddachaa deemuudhaan xumura irratti immoo Waaqayyo wajjirraan nama adda nama baaste jechuudha. Kana kan ta'u yoo ta'e laphee isaanii namoonni laphee isaanii keessatti ganumsa kanarraati bilisa ta'an jechuun Waaqayyo wajjirraan kanneen jiraatan amantaa sirriitiin amantaa dhugaatiin isa amanuudhaan warreen jiraatan jechuudha. Kanaafuu namoonni laphee isaaniitti ganumsa akkasii hin qabne namoonni Waaqayyoon laphee guutuudhaan tokkummaadhaaf sadummaasaa nama ta'uusaa dhufee nu fayyisuusaa kanneen amanan maalla eebbifamtootadha jechuudha. Kan lammaffaan immoo kan jalqabaa jaalala Waaqayyo wajjirraan qabnu kan ibsu yoo ta'e kan lammaffaan immoo nama wajjirraan jaalala qabnu kan cimsudha. Inni immoo maalla laphee keenya keessatti haaloo qabaachuudhaan bilisa kan ta'e namni laphee isaa keessatti laphee qajeelaa kan jedhamu laphee isaatiin nama akkasaa kan ta'e hundumaadhaaf wanta gaarii kan yaadu haaloo kan hin qabaanne qiim jechuudha. Laphee isaatti kan hin qabanne yoo ta'e namni akkasiis qajeelaadha jechuudha. Galatoodhaaf Waaqayyo dura yeroo dhaabbannu lapheen keenya isaan kanarraatti bilisa ta'uu qaba. Keessumattuu isaan kan lamaarraa jechuudha. Kan jalqabaa ganumsarraa kan lammaffaa immoo jaalala namaa yookiin immoo obbolaawwan keenya jaalala isaanii kan ibsu laphee keenya keessatti kan badu yoo ta'e haala kanaatiin qabannee dhiyaachuu hin qabnu jechuudha. Maaliif haaloo qabaannee haaloo laphee keenyaan haaloo qabannee dura Waaqayyoo kan dhaabbannu yoo ta'e kun kallattiimaan Waaqayyoon tuuffachuu jedhama. Maaliif karaa biyya lafaa gaafa laallu namni nama tuuffatuudhaaf maal taasisaa qodaa xuraawaatti bishaan buusee kennaaf yookiin nyaata kennaaf. Nama kabajuuf nama jaallatu garuu maal taasisaa jalqaba kan keessa jiru dhugaatiidhaaf nyaata mijeessuu osoo hin taane bakkee isaa kan jiru qodaawwan isaa miicee qulqulleessetti hin dhiyeessaa jechuudha. Nutis guyyaa irraa Waaqayyoodhaan kan jaallannu yoo ta'e qodaa qulqulluu kan jedhame laphee keenya qulqullummaadhaan dura isaa dhaabbachuu qabna. Kanan ta'u taanaan garuu Waaqayyotti akka qoosuuti waan ta'eedhaaf dhusa dhugaadha Waaqayyo kadhannaa akkasii onkaan fudhachuu galagalee jiru ilaalu jechuudha. Kanaaf kadhannaadhaaf dura Waaqayyo kan yeroo dhaabbannu galatoodhaaf kan yeroo dhaabbannu obbolaawwan keenya qiimii yookiin immoo haaloo kan itti qabaanne yoo jiraanne durseen dhiifama qabaachuudha jechuudha. Dhiifama gaafachuutu nurra jiraata jechuudha. Kan kanaan alatti garuu yeroo hundumaa
laphee keenya qajeelummaatiin qabachuun nurraatu eegamaachuudha. Lapheen keenya qajeelaa yoo ta'e wanti nuti raawwannuudhaaf wanti nuti dubbannu walumaa galatti jireenyi keenya guutummaan isaa qajeelaa ta'a. Lapheen keenya qajeelaan ta'uu taanaan garuu faallaa kanaa ta'a jechuudha. Gooftaan keenya maal jedheedha? Wangeela Maatewos boqonnaa 12:34 yeroo dubbisnu laphee keessa kan guutetu arrabni baasee dubbataa jechuudhaan dubbateera. Kana jechuun maal jechuudha? Lapheen keenya hamminaan guuteera yoo ta'e, lapheen keenya cubbuu adda addaa qabameera yoo ta'e, kan nuti raawwannus kan nuti baasnee dubbatnus maal ta'a? Sanuma ta'a jechuudha. Garuu lapheen keenya qajeelummaadhaan kan qabame yoo ta'e, hojiiwwan gaariidhaan kan qabame yoo ta'e, akkasuma arrabni keenyas baasee kan dubbatuudhaaf kan raawwachuu dandeenyu waanuma gaarii ta'a jechuudha. Kanaafuu lapheen keenya gaarummaatiin qabamuun irra jiraata jechuudha. Laphee keenya gaarummaadhaan qajeelummaadhaan yoo qabaannedha waaqayyoodhaan waamnee kadhannaadhaan waammachuu akkasumas immoo waaqayyoon arguu kan dandeenyu. Waaqayyoon arguu gaafa jennu ija foonii keenyaan akkuma namoonni lama guyyaa har'aa wal argan kana jechuu osoo hin taane laphee keenyaan waaqayyoodhaan argachuu kan dandeenyu akkasumas immoo booda guyyaa dhufaati isaa mirga isaa dhaabbanne isa wajjirraan bara baraaf jiraachuu kan dandeenyu guyyaa har'aa kiristaanummaa keessatti lapheen keenya qajeelummaatiin qabamuu yoo danda'e qofaadha. Garuu kanarraati adda ta'e yeroo hundumaa lapheen keenya madda xuraa'ummaa kan ta'u yoo ta'e, yeroo hundumaa lapheen keenya hawwiiwwan foonii hawwiiwwan ejjaadhaan kan guute yoo ta'e, yeroo hundumaa lapheen keenya hamiidhaan kan qabame yoo ta'e, yeroo hundumaa lapheen keenya jibbinsaan gosummaadhaan kan qabame yoo ta'e, kan nuti raawwannus arrabni keenya baasee kan dubbatus kanuma ta'a jechuudha. Kun immoo waaqayyoodhaatti kan adda nu baasudha. Bara baraaf abbaa sobaa kan ta'e, abbaa cubbuu kan ta'e, abbaa gosummaa kan ta'e, diiyaabiloos wajjin abidda keessatti darbatamnee gubachaa akka nu taasisaa jechuudha. Kanaaf lapheen keenya kabajaan qabamuun nurra jiraata jechuudha. Kanneen lapheen keenya cubbuuwwan akkasiidhaan qabamee jiru yoo ta'e gaabbii galuudhaan kanarraatii of deebisuun nurra jiraata. Akka Daawit maal jennee kadhachuu qabna? Maaloo laphee qajeelummaa naaf uumi, hafuura dhaabbataas immoo na keessatti haaressi jechuudhaan kadhachuu nurra jiraata jechuudha. Yeroo hundumaa laphee cabaadhaan dura waaqayyoo kan dhaabbannu yoo ta'e wanti hin raawwatamne hin jiru. Hundumtuu ni raawwatama. Kanaaf walumaa galatti gaafa gudunfinu kiristaanonni lapheen isaanii qajeelaa ta'e, kiristaanonni laphee isaanii haala kanaan ganumsaaf haaloorraa jaalala waaqayyoof jaalala namaatiin kan guutan yoo ta'e, qajeelummaadhaan kan qabaatanii jiraatan yoo ta'e, waaqayyoon ni argu jechuudhaan gooftaan keenya dhugaa dubbateera. Haala kanaadhaan abdiin isaanii waaqayyoon ni argu jechuun dubbate. Waaqayyoodhaan ni argu jechuun guyyaa dhufaati isaa mirga isaa dhaabbatu bara baraaf isa wajjirraan mana isaa mootummaa isaa keessa jiraatu jechuudha. Kun immoo mootummaa waaqayyoo dhaaluu jechuudha. Kanaafuu mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaaf lapheen keenya qajeelummaadhaan qabamuun nurra jiraata jechuudha. Kan jeeffaan kanadha. Kan torbeeffaan immoo keeyata qajeeltotaa jechuudha. Kan torbeeffaa warreen nagaa buusan eebbifamtootadha. Ijoolleewwan waaqayyoo ni jedhamu waan ta'eedhaaf wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 9 kan jiru jechuudha. Warreen nagaa buusan. Warreen nagaa buusan jennee gaafa dubbannu qabxiiwwan muraasa qabxiiwwan karaa afuriin hiikuu dandeenya. Kan jalqabaan lubbuu isaaniidhaaf foon isaanii kan walitti araarsan isaan kun maal jedhamu? Kan warreen nagaa buusan jechuudhaan kan jalqabaa kanneen caqasamanidha. Akkamitti gaafa jennu yeroo hundumaa lubbuun keenyaa fi foon keenya fedhiiwwan adda addaa qabaatu. Foon keenya jireenya biyya lafaa irratti nyaatee dhugee gammachuudhaan jiraachuu barbaada. Lubbuun keenya immoo jireenya kan boru sana yaaduudhaan guyyaa har'aa girraadhaan dabarsuu barbaaddi. Isaan kana lamaan namni walitti araarsee jiraachisu maalidha? Eebbifamaadha jechuudha. Isa kanadha gooftaan keenya warreen nagaa buusan eebbifamtoota jechuudhaan kan dubbate kan jalqabaa jechuudha. Kan lammaffaa immoo namoota walitti bu'an kanneen walitti araarsan. Guyyaadhaa namoonni hojii irratti bakka adda addaa irratti dubbiidhaan yaadaan walitti bu'aa oolu. Namoota akka kanaatti walitti bu'an kana deebisanii akka isaan walitti araaramaniif, tokkummaa akka isaan qabaataniif, jaalala akka isaan qabaataniidhaaf kanneen walitti araarsan isaan kun maalla eebbifamtootadha jechuudha. Isa kanatti akka fakkeenyaatti kan dhiyaatu abbootii, jaarsolii, luboota isaan kun eebbifamtootadha jechuudha kana kan raawwatan yoo ta'e. Seenaan tokko ni jira. Namni tokko yeroo hundumaa magaalaa keessa deemuudhaan namoota akkas walitti bu'an kana barbaade kan walitti bu'ee jiraachuudhaan barbaade
yeroo hundumaa kan walitti araarsaa ture abbaan tokko ni jira. Kanneen akkasii jechuudha. Kanneen akkasii kun eebbifamtootadha jechuudha. Manni kiristaanaa keenyas yeroo tsuwwaa adda addaa yeroo xoofoo adda addaa jalqaba kanneen walitti buutan yaadaan kan walitti buutan tajaajila irratti hojii irratti kanneen walitti mufattan yoo jiraatan dhiifama walii gochaachuudhaan yeroo hundumaa kiristaanonni tokkummaadhaan jaalalaan akka isaan wajjirraan jiraatan ni taasisa jechuudha. Kanaafuu hojiiwwan akkas akkasii kun hojii eebbaadha jechuudha. Kan sadeeffaan immoo namoota cubbuu raawwachuudhaaf jiraniif waan qabaniin gargaaruudhaan cubbuu irratti kan oolchan. Fakkeenyaaf namoonni guyyaa har'aa cubbuu kanneen raawwatan rakkinarraa ka'uudhaan kanneen raawwatan ni jiraatu. Wanta nyaatan dhabuudhaa kan ka'e. Haati ijoollee ishee wanta nyaachistu dhabdee, ijoollee ishee wanta obaastu dhabdee hannaaf dirqamuu dandeessi. Akkasumas immoo namoonni wanta nyaatanii dhugan dhabuudhaan hannaaf dirqamuu danda'u. Namoonni qabeenyaa qaban immoo kana yaaduutiin namoonni kun cubbuu akkasii raawwachuudhaan waaqayyo wajjiraan akka isaan walitti hin buuneef akka isaan waaqayyo wajjirraan adda addan baaneef qabeenyaa isaaniirraati dursanii beekuudhaan kennanii fi akka isaan jiraatan kanneen taasisan namoonni akkasii qabeenyaa isaaniidhaan hojii akkasii raawwatan eebbifamtootadha jechuudha. Kan sadeeffaan kanadha. Kan afureeffaan immoo luboota mana kiristaanaa. Kiristaanota hojii gaarii kiristaanummaa isaaniidhaan dadhaban waaqayyo wajjirraan gaabbiidhaan kanneen walitti araarsan luboonni mana kiristaanaa eebbifamtootadha. Maaliif nageenya, tokkummaa, jaalala, dhiifama waaqayyoof nama gidduutti wanta buusaniidhaaf isaan kun warreen nagaa buusan jechuudhaan akka jalqabaatti warreen kaanidha. Kanaafuu isaan kun hundumtuu nagaa warreen buusan kun eebbifamtootadha. Nagaa fi jaalala kanneen buusan akkasumas nagaaf jaalala kanneen barbaadan kanneen fudhatan immoo maal jedhamu? Ijoollee waaqayyoo jedhamu. Kan immoo gooftaan keenya maal jedhattaanse? Isaan kun ijoollee waaqayyoo ni jedhamu waan ta'eedhaaf jechuun wangeela Maatewos boqonnaa 5:9 irratti achumatti barreessee ni arganna jechuudha. Kanaafuu haala kanaan araara kanneen buusaniidhaaf araara kanneen fudhatan kanneen jaallatan ijoollee waaqayyoo jedhamu jechuudha. Faallaa kanaa kanneen jeequmsa barbaadan immoo kanneen namoota gidduutti yeroo hundumaa adda addummaa uuman namoonni yaadaan hojiidhaan akka isaan tokko hin taane kanneen taasisan jibba kan nama gidduutti uuman immoo ijoollee diiyaabiloos jedhamu. Maaliif diiyaabiloos jalqabumarraa ka'ee hojiinsaa hojii hamminaa waan ta'eedhaaf hojii sobaa waan ta'eef kanneen hojiidhaan isa fakkaatan immoo akkuma isaa abbaan isaanii isa waan ta'eedhaaf isaan immoo ijoollee isaa jedhamu jechuudha. Kanaafuu kana beekne yeroo hundumaa wanta dandeenyuun kanneen nagaa buusan ta'uu nurraatu eegamaa jechuudha. Namoota walitti araarsuu dadhabuu dandeenya. Kan jalqabaan garuu keessa keenya kan jirtu lubbuu keenyaaf foon keenya walitti araarsuun nurra jiraata jechuudha. Kana taasisuu nu qabna. Kan lammaffaa immoo wanta dandeenyu hundumaadhaan namoonni nagaadhaan akka jiraataniidhaaf kan dandeenyu raawwachuun kiristaanummaa keessatti isa dhugaadha. Ijoollee waaqayyoo akka jedhamnuudhaaf abbaa keenya akka fakkaannu waaqayyoon akka fakkaannu nu taasisaa jechuudha. Kanaafuu kiristaanummaan kanas dabalee nu ajajaa jechuudha. Kana kan raawwatan immoo eebbifamtootadha. Maaliif? Ijoollee waaqayyoo ijoollee abbaa isaanii jedhan waan ta'eedhaaf jechuudha. Kunis immoo mootummaa mootii tokkoo kan dhaalu eenyudha? Ijoollee isaadha. Mucaa ilma isaadha. Intala isaadha. Nutis immoo ijoollee waaqayyoo jedhamne taanaan mootummaa isaa dhaalle jechuudha. Kanaafuu kun naannee galmi isaadha mootummaa koo ni dhaalu bara baraaf mana koo keessa jiraatu kan jedhutti wanta fiduudhaaf hiikni isaa kunis maal jechuudha? Bara baraadhaaf mootummaa keessa mootummaa koo keessa mootummaa abbaa koo keessa ni jiraatu jechuusaadha gooftaan keenya. Kan saddeettaffaa immoo waa'ee qajeelummaadhaaf warreen ari'ataman eebbifamtootadha. Mootummaa waaqayyoo kan isaaniiti waan ta'eedhaaf jechuun gooftaan keenya kan dubbate qulqulluun Maatewos wangeela isaa boqonnaa 5:10 kan barreessedha. Waa'ee qajeelummaadhaaf kan ari'ataman jechuun waa'ee afuuraaf, waa'ee amantii isaaniidhaaf, waa'ee jireenya gaarii kiristaanummaadhaaf, waa'ee waaqa isaaniidhaaf kanneen ari'ataman isaan kun eebbifamtootadha jechuusaati. Guyyaarraa ari'atamuun bakka lamatti qoodama. Namoonni jireenyi isaanii toluu gaafa didu biyya dhiisanii bakka biraatti ni ari'atamu ni godaanu. Isa kana miti. Inni kun hamaas cubbuus miti gaarummaas miti. Tarii sana fayyadamuudhaan hojii gaarii kiristaanummaa kan raawwannu yoo ta'e wanta gaarii nuuf ta'a. Akkuma kanaa sana raawwachuu kana fayyadamuudhaan amantaa kiristaanummaa keessaa kan baanu yoo ta'e immoo wanta hamaa ta'a. Walumaa galatti garuu godaansa akkasii kun hamaas gaaris karaa kanaa kan dubbatamu miti jechuudha. Garuu kitaabni qulqulluun kan nuun jechaa jiru kan maala
ari'atamuu waa'ee hafuuraadhaaf, waa'ee amantaa isaaniidhaaf jecha, waa'ee waaqa isaaniidhaaf jecha kan isaan ari'atamu isaan taasisan jechuudha. Isaan kanaaf fakkeenyaaf barsiisuudhaaf biyya isaanii gadhisanii kanneen ba'an fakkeenya guddaa kanneen ta'an qulqulloota duukaa bu'oota gooftaa keenyaa waa'ee amantaadhaaf jechuudha. Addunyaa ganumsaan amantaa xaa'otiidhaan xuroofte sagalee waaqayyoodhaan mi'eessuudhaaf biyya keenya osoo hin jedhiin, aadaa keenya osoo hin jedhiin, afaan keenya osoo hin jedhiin, qarshii qabna hin qabnu, qabeenyaa qabna hin qabnu osoo hin jedhiin biyya isaanii gadhisuudhaan addunyaa naanna'anii kanneen barsiisan isaan kun maadha? Eebbifamtootadha jechuudha. Akkasumas immoo kiristooniin hin gannu jechuudhaan hin dhiisnu uumaa keenya jechuudhaan karaa mootota biyya lafaa adda addaa ari'atamuu dhaga'uudhaan kanneen baqatan qulqulloonni wareegamtoonni abboonni keenya isaan kunis eebbifamtootadha. Fakkeenyaaf qulqulloota salgan fudhachuu dandeenya. Biyya fagoorraa biyya isaanii gadhiisuudhaan gara Itoophiyaatti kanneen dhufan jechuudha. Isaan kun eebbifamtootadha. Maaliif kiristoosiin hin gannu jechuudhaan biyya isaanii gadhiisanii bayan waan ta'eedhaaf. Waa'ee kiristoosiif jecha maatii isaanii kanneen dhiisan, qabeenyaa isaanii kanneen dhiisan, gara gammoojjiif gara gadaamiiwwan adda addaatti kanneen baqatan isaan kunis eebbifamtootadha. Maaliif kiristoosiin yaaduudhaan kan taasisan waan ta'eedhaaf. Egaa walumaa galatti mootummaa waaqayyoo kan qulqulloota warreen akkasiiti jechuudha. Kanneen wanta akkasii kanneen raawwatan hundumtu mootummaa waaqayyoo kan isaanii jechuudhaan gooftaan keenya jecha isaa jiraataa bara baraa kan ta'een dhuguma kanneen kiristoosiif jecha kanneen wanta qajeelummaadhaaf jecha ari'atamaniidhaaf waadaa amma kanaa dubbateera jechuudha gooftaan keenya. Kanaafis guyyaa har'aa amantaa keenyaaf bakka laachuun dura jiraata jechuudha. Waa'ee hafuurummaa keenyaaf dursa yoo kenninedha waa'ee qajeelummaadhaaf jedhamee nuuf dubbatamuu kan danda'u jechuudha. Kan salgaffaadhaa fi kan dhumaan keeta duuka bu'oota qajeeltotaa kanneen jedhaman salgan keessaa kan xumuraan kamidha? Waa'ee koodhaaf jecha sobaan hammina hunda yeroo sanatti dubbatan eebbifamtootadha. Gatiin keessan samii irratti guddaa waan ta'eedhaaf gammadaa. Raajota isin dura turanis akkasuma ari'achaa turan jechuudhaan gooftaan keenya kan dubbatedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 11 hanga 12tti kan jiru jechuudha. Waa'ee Kiristoos jecha kanneen arrabsaman uffata uffataniidhaaf jecha atammayyuu nama baadiyyaadha. Atammayyuu tekinooloojii keessan galle atammayyuu hin beekne jechuudhaan dubartoota qamisii lafa ga'u uffatanii deemanitti kanneen dubbatan dubbiiwwan akkasii kun akka arrabsootti kanneen lakkaa'aman kun yeroo wanta akkasii keessatti raawwatamu akkasumas immoo biyya keessan gadhiistanii akka deemtaniidhaaf kanneen yeroo taasifamtanii waa'ee Kiristoosiif jecha akka ari'amtan kan taasifamtanii maqaan sobaa yoo isiniif kenname waa'ee koodhaaf jecha kiristaanummaa keessaniif jecha maqaan sobaa yoo isinirra kaa'ame akkasumas immoo mirgi keessan yoo isinirraa fudhatame waa'ee amantaa keessaniif jecha jechuudha. Kun hundumtuu yoo isinitti raawwatame gammadaa isin eebbifamtoota jechuudhaan gooftaan keenya dubbateera jechuudha. Gooftaan keenya akkuma jedhachaadha kiristaanonni gochi akkasii isaan irratti qunnamu dhuguma eebbifamtootadha. Gammachuudhaan simachuun na jiraata. Isaan kanaaf fakkeenya guddaa kan ta'u qulqulloota duuka bu'oota gooftaa keenyaadha. Yeroo tokko duuka bu'oonni gooftaa keenyaa Kiristoosii wanta lallabaniidhaaf jecha qofa maal ta'an turani qabamanii mana hidhaatti nammanii turan. Kana booda reebichi guddaa isaan irratti geeffametu kana booda Kiristoosiin lallabinaa jedhamanii gadhiifaman. Duuka bu'oonni gooftaa keenyaa gaafa ba'an garuu gammachuudhaan fuulli isaanii ifa ba'an jechuudha. Maaliif? Kunoo jechi gooftaa isaanii jechi uumaa keenya akkas kan jedhu dursamee wanta isaaniif lallabameef jechuudha. Yeroo waa'ee isaadhaaf jedhamee reebaman, yeroo waa'ee isaaf jedhamanii gidiraan isaan argaa turan gammadanii ba'aa turan jechuudha. Kanaafuu kun hundumtuu kan seera ta'u ga'u yoo ta'e dhuguma gammadaa jechuudhaan gooftaan keenya dubbateera. Kun immoo haaraa miti. Isin dura kanneen turan osoo gara lafaatti hin dhufiin kanneen turan raajota irratti immoo wanta akkasii raawwatamaa ture jechuudhaan immoo raajotas kaaseera jechuudha. Egaan dhuguma waa'ee dhufaatii gooftaa keenyaa dubbachaa kanneen turanii waa'ee waaqummaa isaadhaaf waaqeffamuun kan isaaf ta'u waaqayyo qofadha jechuudhaan fuula mootota adda addaa dhaabbachaa kanneen turan kan akka Eeliyaas fa'aa isaan kanarratti gidiraawwan guddaan geggeeffamaa akka ture gooftaan keenya fidee dubbateera jechuudha. Kan akka Eeliyaas ilaaluu dandeenya. Amantaa waaqayyoof jecha baay'ee hinaafaa waan tureedhaaf gidiraan guddaa isa geessifamaa tureera. Darbees kan akka Isaayyaas waa'ee waaqayyoof jecha kanneen ajjeefaman kan akka Ermiyaas waa'ee waaqayyoof jecha kanneen wareegaman jechuudha. Isaan kun hundumtuu eebbifamtootadha. Isinis immoo sarara isaanii qabattanii wanta dhuftaniidhaaf isaan wantoonni akkasii kun hundumtuu yeroo isin qunnaman isinis gammadaa.
gatiin keessan samiirratti guddaadha jechuudhaan gooftaan keenya dubbateera jechuudha. Kanaafuu ijoollee waaqayyoo nutis guyyaa har'aa waa'ee kiristaanummaa keenyaadhaaf kiristoosiin qabannee deemuu keenyaaf wanta nuti uffannu wanta nuti dubbannu wanta nuti raawwannu hojiiwwan gaarii kiristaanummaa keenya wajjirraan kanneen wal qabatan kana hundumaa ilaaluudhaan namoonni maqaawwan adda addaa yoo nuuf kennan akkasumas biyyarraa amma ari'annutti yoo nu geessan illee kanatti gammaduun nurra jiraata jechuudha. Maaliif kiristaanummaan mataansaa jireenya qorumsaa waan ta'eedhaaf kiristaanummaan mataansaa ari'atamu waan ta'eedhaaf jechuudha. Jalqabarraa kaasnee gooftaa keenyarraa kaasnee amma ammaatti yoo lakkoofne seenaa yoo dubbisne yoo ilaalle bara kanatti kiristaanonni gidiraarraa bilisa ba'anii nagaadhaan jiraatan kan jedhu argachuu isu dandeenya. Yeroo hundumaa gidiraadhaan kan guutedha abboonni keenya jechuudha. Waa'ee amantaa isaaniidhaaf teessoo isaanii gadhiisuudhaan ari'atamaniiru. Qulqulloonni meeqa waa'ee amantaa isaanii jechuudhaan gammoojjii meeqatti ari'atamaniiru, ajjeefamaniiru, wareegamaniiru. Isaan kiristaanummaa isaaniif kan taasisanii nutis immoo guyyaarraa kiristaanummaa sana qabannee waanta jirruuf kanneen akkasii kun yeroo isaan nu qunnaman kadhannaa taasisuun qabdu. Masqalii godhattee jiraachuu hin dandeessu. Naxalaa kana uffattee mana kana keessa jiraachuu hin dandeessu gaafa jedhamnu kanatti gammaduu qabna jechuudha. Yeroo kanadha dhuguma waa'ee kiristoosiif wantoonni adda addaa maqaan adda addaa nurratti dubbatamu jennee dubbachuu kan dandeenyu jechuudha. Kanneen akkasii kana ilaallee immoo gammachuudhaan jiraachuu qabnu gooftaan keenya dursee beekee nu barsiiseera jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti keeyyanni qajeeltotaa kanneen jedhaman salgan amma ammaatti kanneen ilaalledha kan ture. Keeyyanni kun asumarratti kan dhumedha. Guyyaa taanuun mata duree bira qabannee kan dhufnudha kan ta'u. Kan baranne hundumaa hojiitti hiiknee firii 30, 60, 100 akka ittiin oomishnu fedhaa fi gargaarsa uumaa keenyaa nuuf haa ta'u. Guyyaarraa asumarratti nugaa abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa taanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii.